Rabbi isin jedha Rozatti share godha. Rozaan garuu viidiyoo isii ilaalee hedduu takka garana nyaatti. Baay'ee garana nyaatti. Garuu ani hamma bira darbu dabarfadhee mucaan kun fayyaa qabdi. Isimtuyyuu zaahira suuraa isii bifa isii ilaaltan malee fayyamaa qabdi miira jedhutu natti dhagame. Bakka haasaa kophaa kan koo haasaa isa kana jechuudha. Rozaan ammallee hamma fayyaa guutuu qabdu Rabbi beeka. Sanirratti immoo isii yoo saidoon guyyaa lama keessatti natti hin deebiin lubbuu kiyya ara taa'e sin dabbaru. Gaafa duraa dogongortee goote miti goote jenne dogongora mataa keetiiti waan san gochuuni saidoo dhiisuni yoo sumayyaani sumayyaan si jettee ilmaane saidoo si jettee saidootti deebiti yoo barbaadde akkamiti yaadda mataa akkamii yaadda sumayyaan siif jettee tiniini yoo saidootti deebiti way gowwaa akka kenna seetaa bar dhala amaarati nuti oromootu gowwaadha malee dhala amaara gowwaa miti Roza ammoo tokkoffaa waa'ee sumayyaan dubbatiin bay jireenya sumayyaa keessa maaliif siif jedhe ijoolleen irra guddini jibbiinsa kan sii qaban koomantii gaafa dubbisee ilaalu haasaa haasoftu keessatti waa'ee sumayyaa qaba yoo saidoo fakkana taate ara barmataa qabdi intalli sammuu qabdi sammuun isii bakka akka nama gartee nama siyaasaa agartee siyaasaa beekte akkati itti bulan beekte mallas duraan ummata akkamitti bulche oromoo akkamitti bulche siyaasaan bulche sumayyaan hiddesan siyaagalu siyaasan malli isin qabdu eenyum saidoon hin qabu an kanaaf akkana godhe algarra eenyutu dhufe inshaallahti gaafa lantu ilma muslimaa keessatti dhiirri tokko shari'aa akka islaamaa keessatti hanga 4 hin fuudhu kun aadaa keessan jiru aadaa baalee keessan jiru aadaa arsii keessan jiru akkamitti yaadda assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii allee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee keessa jaalladhu baay'ee isin kabaju adha waa'ee Rozatii walitti deebinee Rozaan miira biraa keessa jirti yoo saidoon guyyaa lamatti natti deebi'ini ani lubbuu kiyya of baasaa mina jetti Roza habiibti viidiyoo kiyya share itti naa godha tokkoffaa maali noo jettani haasaa haasoftu keessattuu waa'ee sumayyaa keessa makini lammaffaa mootu ani wanni akkana dalagee akkas godhee fi haasumayyaan saidootti deebituufi akkami yaadda bari sumayyaani dhala oromooti miti dhala gowwaa miti sumayyaani qaruuteedha si jettee deebiti yoo ati saidoo dhiifte si deebiti erga saidoo jaalattee duute saidoo maa dubartii takkaa miti lamaa miti 10 hin qabaanne saidoo jaalate taanaan duuka qilee buuta seenaa darben haasayin Roza waan darbe kaafteen haasayin inni mootuyyuu rabbii yoo siif isa walitti katabe mursin hanqisu kanallee immoo rabbii kee biralleen ka'in lubbuu kee of baasa lubbuu kee akkanum godha hin jedhin rabbii walitti dhufta maleeka rabbii sitti katabdi wanna ati dalaydu hunda yoo lubbuu uf deemte yoo qoricha dhuguuf deemte yoo lubbuu kee ufillee uf baafte gara namaatillee gara rabbiitillee siin toltu dhiiraa jettee immoo lubbuu kee hin baasin waa heddullee arge jettee dubbate hin dubbatin kanallee hundi siif hin gammadu hundi keerii siif hin yaadati xiqqishuu isi akka ati waan hunda keessa tarte namoota hunda addunyaa hunda si beekamiti hin dubbatin irra deddeebiti maaliif carraa kee mukuri doolaara 10,000 miti miiliyoona kasarte hojii keetu siif fida gaafa yaman deemee saidoo gorsetu sammuu akkamtu deemtee si gorsa itti heeruma jettee murteeffatta malee akkamitti araba fuudha akkamitti maaliif haa fuudhuka yaaddu ati lakka achi deemtee saidoo gorsuuf hin deemtu barate gaasan baalee roobe deemuu fi sa'aadaa bira maaliif dhugaa jirtuun dubbattanii yoo deemte immoo gorsuuf deemte malee itti heerumuuf deemta laal akka soba kee ta'e laal afaan keetirraa dubbachaa jirta dhugaa jirtu yoo deemte itti heerumuu yoo hin deemin gorsi ati isa gorsitu maal ilma dhiirati innu beekaadha hayyuudha nama gorsa innu nama sammuu cimaa qabu situ isa gorsa kana yaadu qabda Rozaan dursa inni biraammoo rabbii waan ijoolleen hedduun wanni duraan si jaallataa tura Roza kabaja sii qabaa tura Roza wanna feete keessa hootarte waa dhibba keessa hootarte wanna feete keessa yoo tare ati rakkoo guddas keessa tare rakkoo xiqqas keessa tare wanni uummatatti calanqisiistu humtum jiru uummanni waa'ee kee gootutti beeka erga barbaade erga saidoo dhalaa biraa fuudhuuf ka'e seenaa maaltu si goosisa maaliif seenofta maaliif lubbuu namaaf hin baasin
ofii keetiif jiraadhu maatii keetiif jiraadhu dursaa namni ofii jiraate maatiif jiraata hunduun ofii jiraata namni jechuudha. As akkamitti akkatti yaadda maal obboleetiiti hiriyaa qabda za'aanan hiriyaa ta'etti jechaan turre meet hiriyyummaarre kakanarraa sin gorsine kakanarraa sin dhoggine lakki erga si dhiisee deeme ofii dura dhiifte lammaffaa mootu erga si seenuftanii itti deebi'i jechuu dandeessi jedhu si gorsuu dandeettis gaarummoo erga dhalaa biraati itti deebi'e fuudhee ilmaa ba'u maaltu barbaachisa. Durumamaa bootteen qabatiin durumamaa irratti hin goggeen ergi isaa jettee qoricha dhuude duruma san isaa jettee nas baaftee duruma san maaduu kan baafate Sumayyaa naa jalaa gasi harkiftu haqa irraa qabda jechuudha. Gaafi inni ni kaase godhatte fakkeenyaaf gaaf Saidoon ni kaase godhatte Sumayyaan maa dhuftee achi gasi harkiftee miti abbaan fedhe haadhaaf abbaan keetu jalaa sin baasan utoo intala qalbii qabdu taate. Garuu hedduu kan gara nyaatte maanni gara laafinnati jeeti hedduu gara laafta baay'ee gara laafta ani akkanaafi jetta siyaasaa sanillee odoo baratti fakkeenyaaf odoo akka Saidoo fi Sumayyaa wal argitu barbaadde gaafuma san lokeeshinii keetiif ka Saidoo wal qabatu qaba mesejiin keetiif yookiin ka Saadaa fudhattee yookiin Saadaa hojii fudhattee yookiin Saidoo hojii adda fiigdee dhaquu qabdu. Ati bar namni guyyaa adii sijjeessaa Roza akkamitti sijjeessaa Roza namni guyyaa adiin hin ajjeessa guyyaa adiin odoo isin akkatti dhaabattu maaliif firee garaa laafti bakka kootu jedhanitti fiidee dhayxe. Gaafa qoricha sii kenneen kootu Ameerikaa irraa dhufne jedhanii eenyu abbaa isaattu Ameerikaa irraa Rozaaf yaadee dhufeetiin qoricha kenna eenyu abbaa isaa abbaa feete haasa'e sibichaa miti namni miiliyoona akka dhalaan qilleensa irraan kan namni waliin haasa'u. Eenyu abbaa isaatti dhufee Ameerikaa irraa sii jecha muddamee dhufee ati dawaa dhuudee cuggaarran akka sillaa xabneef Ameerikaa irraa dhufee eenyu qoricha sii fideetti gaafsan dogongorte jechuudha. Kanaaf namni sijjeessa. Maaliif namni sijjeessa jedheen dawaan kunii dawaa cuggaarratii hodhu liqimsiisin jedhan. Dawaa ati faarmaasii dhayite yookiin bakka tokko dhayite dawaa san otoo hin laalchisini liqimsita. Nama dawaa san otoo laalchi yoo dawaan tokko biyya alaatti irraa sii dhufee kun qoricha cuggaarratii qoricha fayyaa keetis siin ta'u hodhu liqimse yoo namni siin jedhe liqimsita. Otoo mana yaalaa ta'u yookiin bakka nama yookiin doktora tokko bira fidee yookiin bakka faarmaasii tokko fidee wanna kana nama na ajaje akkamii jettee namoota saniin alaa odoo laalchisin nama liqimsu keessaa isii takkaati. Akkanumatti beeka. Kunillee sijjeessa. Kunis sijjeessa. Hiriyaa biyya alaatirraa qaba jettee naman amaniin. Ennumtuu yeroo ammaa kana ennumtuu qilleensarra namoota biyyoota alaa jira walichaatu godha. Gizee nama beeku onlaayiniidha biizinasa namoonni injiraame ta'e waan akkasiiti. Rozaan immoo fayyaalummaan isii xirrikka jette obboleettiiti. Ati nama oduma fayyaalumtu namoonni gizee amma otoo wajji nyaatan si nyaata otoo wajji dhuudu si akkumatti dhaabatatti si dhuga bara oduma wajji nyaattu. Ila wanni isin jedheef namni Rozaan dhaabatatti namni isin ajjeessa wanni isin jedheef wallahi billahi gurbaa tokko jechuudha. Moyyalee fi Keeniyaa irraa meeshaa fida isin haa galu. Gaafa gurbaan kun meeshaa kana fidu hiriyaa isaa ture. Hiriyaa isaanii hojii dalagan ture hojii daldalatan ture. Bakka gaafa kana maal isin fakkaata? Gurbaan isaanirraa nama naggaadee cimaa ture. Naggaadee cimaa ture. Gaaf kana gurbaan kun maal godhe isinitti fakkaate? Isaanirraa kophaa ba'e meeshaa kophaa isaa Keeniyaarraa gara Itoophiyaa galchuuf deema. Gaafa kana hiriyaan isaa naman amanina waan isin jedhe. Hiriyaan isaa eessa jirta? Bakka kam jirta? Akkana gara laafummaadha miti riga himu sun. Namni kun nama isa guddise nama haasaa isa barsiise nama dalagoo isa barsiise nama akkaataa itti dalagan jedhee barsiise. Hiriyaa isaa kana isin hima. Gaaf kaanitti gurbichi jechuudha. Maal godhere? Bakka inni jiru bakka kana gahe jedhee itti hima. Chaatii mu godhaafi beeka qilleensarra chaat jechuun walumaa barreessa takka walii godhan. Inni asii maalitti godhe hiriyaan isaa sun naman amanina ilma namaa hin amanin. Ilmi namaa amantaan qabu. Wanni Rozaan dhaabatatti namni ajjeessa jedhee sakkana.
gurbaa kana fidee gizee in hududa irra ga'u itti erge jaratti. Wallahi billahi dhiira akkatti haasa'e jechuudha. Kophaa isa haasa'a akka bakka odomaa si bira taa'u kan ta ani barana waan hin taaneeti. Wanni gurbaan sun isinitti haasa'u jechuudha. Way odoo sagalee waraabu feeyyamummaan qabu malee nama akkasiitii miti. Nama gara miidiyaatti namni viidiyoo nama dalagatu nama dhugaati. Xiqqoo meeshaa makiinaa tokko dhuunfaa isaatti keeliyaa irraa galche wallahi sakandii takka keessatti bilbila isaa irraa fudhanne waan isin karramammo nafsi isaa bilbila isaa duwwaa qofa ka'anii gurbaan sun ka'e Itoophiyaatti ga'ee asitti gale. Maaliif isiniin jedhe nama gonkumaa hin amane. Eenyuma obboleessa keetu obboleetti keetu hin amane. Maaliif yoo isiniin jedhe akka ati guddattu sin fedhan. Obboleeyyan garuu gara wal fidan hin qaban. Garuu hiriyaan akkatti karaa barsiiftee nyaachiftee obaaftee hojii barsiiftee hojii kakkanaatu si baasa mina jetteeni eessa si fidaree booda boolluma qote boolluma sanitti si awwaala. Gurbaan suni ji'a 4 guutuu hojii tokko seenne amma wanna biraa naannessa jechuudha. Hojii san mallaqa guddaa malee fedhuu hin danda'an. Meeshaan inni galche sun alarra sa'aatii akkatti makiinaa tokko dhuunfaa isaatiin jechuudha. Jarana kanaaf nama amanina isiniin jedha jechuudha. Rozaan illee dogongorri isin qabdu obboleettiin keenya kun hedduu takka kana nama bakka namoota hedduu hamilee cabsu baay'ee garaa nama nyaatti. Dhugaatti miskiina ta'uu isin beekna garuu mala ittiin bultummaa tooftaa saniin malee nama gaarii turte nama fayyaaletti turte. Bakka nuti garuu warri miidiyaa kun maaliif isin lolanna maaliif isin arrabsina maaliif yoo jettani jaalala isin qabnu. Rozaan namni jaajibu jira jaalala isin qabnuuf maa qaroomuu diddeedha. Ma godhuu diddeedha ma waan san raawwatuu didde yoo rabbiin hin raawwatin immoo hin raawwatamu. Yoo saidoo fi Rozaa rabbi ganama walitti hin kattabin Rozaan ma waan feete dhuisi inshallah barakina miti waan feete barakina caalu yoo dhuide waan coggaaran isi laaxamu malee wanni rabbiin katabee dhala wanni godhamu hin jiru. Tana hin dagatina. Nama jaallatteef nama san hin argattu. Ma jaallattaa miti wanni godhamu jiru. Rabbiin immoo waa sababa sitti godhe. Gaaf gurbaan sun siif jedhee kufee maal jedhe si jedhee waan hunda hin dalaga jedhe. Wanni rabbiin irraa si dhooge waa takka hin dagatina. Maaliif katabaa rabbii malee kanama hin ta'u. Isillee rabbiin sumayyaatti godhe sa'aatii sanitti. Sa'aatii sanitti sumayyaatti godhe sumayyaatti fide malee ganama rabbirraa yoon katabame hin taatu. Nuti dogoggorri nuti qabnu tokko yaani jechuun homa hunda akka waan ofii godhannu. Homa hunda akka odoo waan ofii homa hunda waan ofii godhannu ta'e maaliif hin godhanne maaliif dhiira jaalannutti hin heerumne maaliif qabeenya hawwinu arganne. Jarana intali huni bari nuti yaada jenne malee miidhamte qabeenyuma amma hawwinu villa hawwina mana gaarii keessatti meeshaa bareeda hawwina biffee hawwina bakka algarraan hawwina soofaa bareeda hawwina mana keenya mastaawwatti godhu hawwina utuu nu ta'e maaliif ire waan rabbiinsi yoo rabbiinsi taasise malee hin taatu. Tana maaliif dagattan wanna rabbiin nama taasise malee wallahi billahi hin taatu. Rozaa immoo ittiin aarina dhiisa haa dhiifnu anuma wajjinu ani jibbiinsa isin qabu dhugaa isin jedha. Jibbiinsa Rozaa hin qabu. Maaliif otoo itti dhiyaadhe hin barbaada odoo itti dhiyaadhe gorsee hin barbaada akka yaada kiyyaatti garuu isi wajjin jirti iriyaa isiiti saada wajjin jirti isilleen ama nama biraatirra isi amanti odoo atu itti dhiyaadhe odoo anu itti dhiyaadhe otoo waan akkanaati jedheen hin amantu eenyu amantareeti nama xiqqoo fuulli kee wajjin nyaatee dhugee fuula namoonni tokko maal yaadu nama fuula biyyaa jedhee fayyadu miti sanii miti hiriyyummaan jechuudha. Rozaan nama intala san wajjillee jiraataa turte kulanni isaa wajji malee otoo itti dhiyaadhe gorsi in gammada. Isin garuu nama fuula isii yookiin immoo nama bakka jiraa miti namni xiqqoo walitti dhiyaatan yaada akkasii qaba malee sun immoo namatti hin kaleessisuuftu saadaan immoo Rozaa ama namatti hin kaleessu ufumaa isiitii dhuunfattee masaayite akka namatti jechuudha. Odoo gorsite otoo hin booyini dhiisi saidollee maal rakkoo qaba odoo jetteeni maal rakkoo qaba yoo gorsite. Kanaaf hin hawwa garuu mootuyyuu argachuu hin dandeettu.
akkasi isiniin jechuu barbaada viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba isillee rabbiin obsa sabri see kennee zanaafataa jedhi biraadha. Kan biraa Roza maal jette ani doolaara 8,000 saidootti kassare jette sani 800 na fakkaata.